Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota BN oduu haaraa qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu wajjinan diinagdee addunyaati. Saayintistoonni gurguddoon siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa har'a seenaa guddaa galmeessisaniiru. Seenaan isaan har'a hojjetan baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Diinni isaanii illee seeraan ala yeroo miidhamu dhaabbatanii ilaaluu fi arganii calleensaan bira darbuu kan hin dandeenye. Ilmaan Oromoon dhalche, ilmaan Oromoon guddise, dhiirota gaafa xiiqii kan ta'an obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtii irratti seenaa hojjetanii diina isaanii fi diina Oromoo kan ta'e akkasumas isaan lameenuu lubbuudhaan dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa kan turee fi hojjechaa kan jiru obbo Iskindir Naggaa fi obbo Sintaayyoo Chakkoliif abukaatummaa dhaabbachuudhaan miidhaa mana hidhaa keessatti isaan irra gahaa jiru mana murtiitti saaxilaniiru. Oromummaa jechuun akkana guddinaa fi gara laafummaa Oromoo warreen hin hubanne gara fuulduraatti kan hubatanii fi yeroo hin hubatin kan maqaa balleessaa turan gaabbuun isaanii waan hin oolle. Oromoo jechuun yoo summii obaasan kan aannan nama obaasu, yoo diinni miidhes kan yeroo diinni isaa seeraan ala miidhamu dhaabbatee kan hin ilaalle ummata dinqisiisaa rabbiin addunyaa badhaaseedha. Jawaarii fi Baqqalaanis kanumaaf kana godhanii maaliif jedhamee yoo gaafatan sabni guddaa fi gara laafessi Oromoo safuu isaa guddaa sanaan ilmaan isaa kan guddise gara laafummaa fi bal'isanii yaaduudhaani. Mirgi namummaa yeroo sarbamu kanatu fira kooti kanatu diina kooti jedhee dhaabbatee kan hin ilaalle obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtii irratti akka itti aanutti yaada isaanii kennaniiru. Warreen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen akka Iskindir Naggaa fi Sintaayyoo Chakkol irratti miidhaa fi dararaan irra gahaa jiraachuudhaan manni murtii akka hubatu beeksisaniiru. Manni murtii waliigalaa federaalaa galmeen himannaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee Septembar 15 bara 2020 walfalmii guddaa fi yaadota gurguddoo keessummeessee ooleera. Dhaddacha irraa irratti ajajoonni mana murtiitiin darbaa turan bulchiinsa mana hidhaatiin hojiirra oolaa kan hin jirree fi hojiirra oolaa jiraachuu dhabuu isaa ilaalchisee gara lamaan irraayyuu yaadonni dhaggeeffatamaa oolaniiru. Obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa bulchiinsi mana dararaa mirgoota seeraan kennaman dhorkuudhaan hidhamtoota siyaasaa irratti mirgoonni dhala namaa akka kabajamaa hin jirre hubachuudhaan manni murtii gadi fageenyaan ilaaluu akka qabu gaafataniiru. Shakkamtoota garagaraatti hidhuu dhiisuu fi manneen dukkanaatti hidhuu dhiisuu akkasumas aduu fi ifa irraa dhorkuun sarbamiinsi mirgoota dhala namaa seeraan kabajamuu akka qabu manni murtii kan ibsan. Mana murtiitti kan ibsan obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni isaan wajjin hidhaman mirga isaanii warra kaanii wal qixa eeggamuu fi akka qabu mana murtiitiif ibsaniiru. Dhiittaan mirga namummaa obbo Iskindir Naggaa fi obbo Sintaayyoo Chakkol irra gahaa jiraachuu kan saaxilan obbo Jawaar Mohammad hordoffii fi kunuunsinuuf godhamu hundumtuu akka Iskindir Naggaa fi obbo Sintaayyoo Chakkoliifis godhamu qabu jedhanii irra deddeebiidhaan mana murtii gaafataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaas gama isaaniitiin mana murtii keessatti hunda keenya irrayyuu miidhaan gahaa jiraatus namoota biroo irratti garuu miidhaan guddaan irra gahaa jiraachuu ibsuudhaan hunda keenyaaf mirgi walqixa kabajamuu akka qabuu fi mirgoonni gartokkee nuuf kenname namoota biroofis kennamuu akka qabu jechuudhaan yaada isaanii bahaniiru. Abbaa murtii dhaddacha hordofaa ture har'a galmeen ilaalamaa jiru kan namoota biroo akka hin taane ibsuudhaan waa'ee keessan qofa dubbadhaa jechuudhaan deebii laataniiru. Walumaa galatti dhaddacha irraa irratti obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa ofii isaanii irra darbanii waa'ee kan namoota biroo caalchisuudhaan mana murtii irra deddeebi'anii kan dubbatan yeroo ta'u Shamsuddiin Xaahaa wal'aansa yaalaa gahaa argachaa kan hin jirree fi Hamzaa Booranaa dabalatee Iskindir Naggaa fi Sintaayyoo Chakkol irratti mirgoonni namummaa kabajamaa akka hin jirre ta'uu fi murtii atattamaas akka barbaachisu mana murtii gaafataniiru. Dhaddacha irraa irratti ajajoonni mana murtii kan hojiitti hin hiikamin yeroo gabaabaa keessatti akka hojiitti hiikaman manni murtii ajaja dabarseen xumurameera. Maarree Oromummaan kana fakkaata. Oromoon kaleessa namiite jedhee har'a yeroo ati seeraan ala miidhamtu kan sitti hin gammannee fi dhaabbatee kan sin ilaalle saba bal'aa hundee Afrikaa fi addunyaafis duudhaa isaa kana sirna gadaatiin saba gumaacheedha. Kennaa waaqni namaaf laate waanyituun maqaas jijjiirtee seenaa sawwaaltee homa tokko gochuu hin dandeessu. Ergaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Baalee Niwus oduun har'aaf qabadhee dhufe kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa nagaanaaf ta'a.